namni tokko alalaqal islaamaa dhufe barumsa beezikii ta'e tokko barachuu qaba. Yoo barumsa beezikii ta'e tokko baratiin akkuma jedhameyyuu yoo kunis dhufe sunis dhufe sifachi raafama. Miidiyaan beekumsa sii ta'uu hin danda'u. Miidiyaan gati sabachiisuu hin danda'u. Wanti gati sabachiisu yoo barumsa beezikii ta'e tokko baratte jechuudha. Qaa'idaa wayii yoo baratte jechuudha. Gaaf sanadha waa ofirraa deebisuu dandeessa, shakkii keessaallee bahuu dandeessa. Saniifuu namni tokko immoo islaamaa dhufee qoosaatti wanti keessa jiru sun keessaa hin bahu. Hin gowwamiina. Qoosaatti keessaa hin bahu. Sirriitti gadi qabee baratee maal jedhee gaafatee cinqee yoo ta'e malee islaamummaa qabachuu qofaan keessaa hin bahu. Kan sirriitti jala muraatiin amana. Ofii kiyyaraa kaasee waan beekuuf. Maaliif jennaan yeroon islaamummaatti dhufe hattaa quraan haffazee keellee ciqiciqii dhiisne hangaafiif deebi'ee jechuudha. Ciqiciqii dhiisne gaafachuun dhiisne jechuu kooti. Maaliif adaduma waa barataa deemtuun gaaffii sitti ka'aa deema waan taateef. Adaduma waa dhagaa deemtuun wanti haaraa sitti dhufaa deema gaaffii waan taateef. So wanti ati barataa deemte gaaffisti ta'e yeroo sanitti yoo barataa kan jiraatu taate ustaaza kee gaafataa deemta warra irraa barattu gaafataa deemta garuu yoo miidiyaa irratti kan dhageessu taate waan haaraa sana asiifachi ta'uu deemamaa jechuudha. Saniif jecha inshaallahu ta'ala obboleonni keenya kun bakka godhatanii barachuun dirqamadha. Alala qalli sa'aatii 10 hojiidhaa kennan illee sa'aatii 2 illee taatu barachuun isaanii barbaachisaadha. Waan jedhu yaada keessaa galfameetu karoonnaan wanna jedhe inshaallahu ta'ala rabbiin kana nu amil keessu amma gara galmeetti deemnaa namoonni waan kana irratti isin waliin hirmaachuu barbaadaa jettanii akkuma suuraa argaa turre jechuudha garee shaadaa suuraa asirratti argaa turtan akka manuma sana biyaas diizaayinii makanaan haa xiqqaattu haa guddattu osoo waa ijaarre waan jedhu namoonni baay'ee piroofaayilii godhatanii namoonni baay'ee sheerii goonaan nuunis hawwiin kun nu keessa kaatee jennaan achas baane. Saniifuu namoonni waan kana irratti si waliin nan deema garee miseensa shaadaa ta'een amma dhumaattu si waliin deema jedhu waan ji'a ja'a fi waan waggaa tokkooti kan nuti akka nu waliin dhaabbatan goone ammaaf. Waan ji'a ja'a jechuun akka Itoophiyaatti birrii 11,000. 11,000. Kan waggaa jechuun ammoo birrii 22,000 jechuudha waggaa tokko keessatti. That means ji'a tokkotti riyaala 50 jechuudha. Walumatti qabnee waan dafnee gashuuf jiru malee riyaala 50 jechuudha. Ji'a sadiitti riyaala 300 ji'a ja'atti riyaala 300 waggaa tokkotti riyaala 600 jechuudha. Waggaa tokkotti riyaala 600 jechuudha. Alallaqalli nam tokko yoo riyaala 500 jenne yookaan immoo 600 fudhata jenne ji'atti birriidhuma 50 jechuudha kan ji'a tokkooti irraati. Kana si waliin hirmaadha namni jedhu inshaallahu ta'ala akka of nu galmeessistanii sa'aatii hedduudhaan turu laqal daqiiqaa 40 ture inshaallah daqiiqaa 40 keetti daddaftanii dhuma inshaallah maqaan koo akkas jedhama kan manaa qofa wanaan jettan nama 40 nan galmeeffadha jedheen abdii qaba. Namni inshaallah galmaa'uun barbaanne asirraa gannu bu'aati nama biraa galchina. Warra jalaa tokko barreessaa jiru olaa gashinu. Tokko barreessaa warri seentanii asirratti nu hirmaachuudha barbaadan jazaakumullahu khairan. Warri immoo hirmaachuun barbaanne nu buutanii warri hirmaachuu barbaadan maayikii keessan nuuf banattu. Galatooma. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz ijoolleen baay'een keessanitti barreessaa jiranii mucaan reesiitiin irratti erge yoo asirra jiraatte maqaa keetii fi suuraa kee akka nu ergitu siin jenna ishee reesiitiin irratti ergee jira. أيه جزاك الله خيرا والفادو غلطومي شكرا لك. إيش أستاذ غلطوما. غلط الراك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أدي كما قلت وأنا سينا بعد بكتم بعيال اللي دقيني حق محمد وفتين دقيه وأيك رجال سمسكي دقيه شهادة المفد فكذا مع الناس حكم هرما شو كده. رمانا نسا جان ريال دبسدي yookaan akka Itoophiyaatti birrii 11,000 kan immoo riyaala 600. Kuma tokkotti kafalama moo ji'aan kennama? Nuni ammaaf kan ji'a ja'a alalaqalloo kan waggaa dhabe kan ji'a ja'a akka al tokkotti nu kafalu kan barbaanne ittiin wanta jalqabamu jiraate haa jalqabu jenne har'as gashuu niyyatee ji'a tokko booda isaa ta'u garuu duraan takkaa nu gashee kan nuti wanne nu kan ji'a ja'a Abdallah roh
رمامة إيه لا تقول كده. أيه Kaji'a jaha kuma birri kuma 12. كما كنا تقول كوي توبات. Dhiifamaa jenisa ji'a kana xumura jechuu dhufuutti galchuu nan danda'an agadmeessu hin keessan kaji'a ركون jaha. تقول نانجل ميس ركون تقول جرو مكاك سرينيو Maqaan koo Yasribaa Abdallaa jedhama. يسربا عبد الله أبوتي سيفون صرب كان جا تولي جزاك الله خير بارك الله فيك الفادو ان شاء الله نموني كيس انا دبسور بعد لا كوسا كو قفسني كن ان شاء الله تي تيك توك دان دي بسونه الفاده لا كوسا كو قبدا وربيه براجرتن وربيه كيس جرتن كودي فانا لا كوفسي دوا 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 سجل جاء جاء شن صدي تربة سجل سديت تربة جاء شن سجل واتساب بيكوفان إيمون ديبسون إيمو ولا تليجرامي كولي ديبس هذا أنجرو فاي مشغولة وان تيفي سجلين ما كفلا فنا كيساني أكاونتين مو كنو راميين قد إساجرتي شو تسكرين أقول أكاونتي إيش معي كيسان بدأ جزاكم الله Dhiifama خير astaaza arrabaan irratti dawalan arrabbachuu jiranii. تكون تكون جرو إن شاء الله Ji'a kana xumura ji'a kanatti seenaa jiru kana fixeetiin dhuma isaarratti kafalaan ni galcha inshaallah. Akkaawuntiin kan gadhiifame kana. إيه أكاونتي قد إيه فمكانها شو تسكرين أقول أيش طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقافة يا جرتو أنا اللي تخان رتين قلشة درتين تخانا درين قلتزئ بري تخانا أنا كنني بيتن بري تسرين أهنو لد إن شاء الله يا ربنا لا في سجئ جاكان رتي سينسيسا إن شاء الله مكان كأنه جاجا مردية مرضية مرضية إنه جمال جمال جمالو ما إن شاء الله نموني yeroo galii goota riisitii na ergitanii maqaa keessan ittiin galmoottan faana na erga maaliif jennaan baay'ee rakkataa jira maqaa keessan barbaaduudhaaf baay'ee rakkataa jira maqaa ittiin galmoottanii fi riisitii gashitan lakkoofsa keessan yoo na ergitan tokkichaan argadha jechuudha raayitii gochuudhaaf irra deeme jazaakumullahu khairan kan hunda barbaadaa oluu ulfaadha ayye sabada jirta galatarraa fayye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعادته حيا جرتو أستاذ كم؟ الحمد لله أيه كان جاجا أنا قلبي ساقرو جلا من بود إن شاء الله. إن شاء الله ربي يكون مكان يوجد قلميس سادة أم سادة إني سادة ناصر.